Guddaa galatoomii magaalaan Finfinnee egaa akkuma jalqabarra kaastee tibba kana gama hawaasummaa siyaasaa fi diinagdeetiin dhimmoota garaagaraadha kan isheen keessummeessaa turte nutis isaan keessaa dhimmoota muraasa filanneetu kan isin biraan gahuuf jennu. Jalqabarratti kan nuti argannu yaa'ii jijjiirama qabeenya qilleensaa Afriikaadha kan nuti argannu. Yaa'iin kun egaa Finfinneetti kan inni taa'amee jiru. Kunis mata duree furmaata idil addunyaa jijjiirama qilleensaa si'eessuuf misooma magariisaa Afriikaa faayinaansiin deeggaruu jedhuun kan inni gaggeeffamaa ture. Yaa'ii kana irrattis keessummoonni 25,000 ol ta'an irratti hirmaachaa turani. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dabalatee hooggantoonni biyyootaa, hooggantoonni dhaabbilee idil addunyaa warreen imaammata baasan hayyoonni akkasuma namoonni dhiibbaa uumuu danda'an yaa'ii kana irratti kan isaan hirmaachaa turan torban dabarsine kana keessadha. Finfinneen egaa giddugala konfiraansii waan taateef yaa'ii kana qofatu hin taane torban dabarsine keessa yaa'ii Afriikaa Kaaribiyaanis kan gaggeeffamee jiru torban dabarsine kana keessa kanas Finfinneen keessummeessaa kan isheen turte torban dabarsine kana jechuudha. Egaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed keessumaa kan isaan kaasanii jiranii tumsi hawaasaa Afriikaa fi Kaaribiyaan cimuu qabaadha kan isaan jedhanii jiranii addunyaan jijjiiramaa jirti sagaleewwan yeroo tokko tuffataman amma dhaga'amuuf barbaadamaa jiru kanaaf xiyyeeffannoon hojjetamuu qabaadha kan isaan kaasanii jiran qormaatileen idil addunyaa tokkummaa fi tumsa naannawaa kanaa barbaadu kanarrattis xiyyeeffannoon hojjetamuu qabaadha kan isaan kaasanii jiran kun egaa walumaa galatti Finfinneen giddugala konfiraansii ta'uu ishee qabatamaan kan mirkaneesse jechuun ni danda'ama waan Finfinneen keessummeessite keessaa kun tokkodha. Gara dhimma lammataatti wayita dhufnu sagantaa maaddii qooduudha kan nuti argannu ayyaana bara haaraa sababeeffachuun sagantaa maaddii qooduu magaalaa Finfinnee keessatti iddoowwan garaagaraatti kan inni raawwatamaa ture kunis akka Finfinneetti sagantaa maaddii qooduu kun lammiilee 500,000 oliif kan inni kennamee jiru sagantaa maaddii qooduu kanarrattis egaa dhaabbileen mootummaa miti mootummaa akkasumas namoonni dhuunfaa maaddii qooduutiin egaa gumaacha garaagaraa taasisaa turani. Egaa eenyuuf qoodame kan jedhuuf immoo keessumaa namoota oolmaa guddaa biyyaaf oolan maanguddoota akkasumas lammiilee sadarkaa jireenyaa gadaanaa keessatti argamanii fi maaddiin kun kan inni qoodame egaa kana qofa utuu hin taane guyyaa ayyaanichaa sababeeffachuudhaan affeerraa laaqanaa giddugala tasfaa biraanii fi akkasuma masaraa mootummaatti illee kan inni taasifame torban dabarsine kana keessa gara dhimma kan biraatti wayita dhufnu daawwannaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed kan nuti argannu ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed egaa giddugala Addis Masoob kan isaan daawwatan torban dabarsine kana keessadha kunis dhaabbilee 13 kan of keessa qabu yeroo ta'u tajaajiloota 107 ni kenna kan jedhamee jiru. Egaa kun immoo tajaajila inni kennu keessumaa tajaajilichi rakkoo bulchiinsa gaarii kanaan dura mul'ataa ture tajaajila wajjin wal qabatee jiru furuu keessatti qooda olaanaa qaba lammiileen tajaajila yeroo isaa eeggate ifa dhaqqabamaa ta'e akka argatan mirkaneessuuf kutannoo qabnu kan itti argisiisnedha kan jedhanii jiran ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed egaa bara kanattis wiirtulee hedduu ni qabaanna kan isaan jedhanii jiran kun immoo tajaajiloonni kennaman si'ataa dhaqqabamaa akka ta'aniif kan gargaaru waan ta'eef kanarrattis xiyyeeffannoon ni hojjetama kan jedhanii jiran ministeerri muummee kunis torban dabarsine keessaa waan Finfinneen keessummeessite keessaa dhimma birooti. Gara dhimma kan biraatti wayita dhufnu hidha haaromsaa fi miira lammiileedha kan nuti argannu hidhi haaromsaa guddicha Itoophiyaa waggoota 13 booda kan itti dhamamaa ture kan inni eebbifame torban dabarsine kana keessadha sirna eebbaa kanarrattis egaa hooggantoonni biyyoota adda addaa kan isaan argamanii jiranii isaanis waa'ee hidhichaa wanna jiran qabu isaan keessaa fakkeenyaaf yoo kaasne pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto hidhi kun mallattoo fi ashaaraa paan afrikaanizimiitti kan isaan jedhanii jiran akkasuma durataan gamtaa Afrikaa Mahammad Ali Yasuuf hidhichi agarsiistuu cichoomina hooggansaati kan isaan jedhanii jiran kana qofa osoo hin taane ministeerri muummee Barbaadosis Miyaa Amoor mootaaliin egaa kan isaan jedhanii hidhi haaromsaa hidha injifannoo yookaan immoo Adwaa lammaffaati kan isaan jedhanii jiran egaa hidhi haaromsaa kun xumuramuu isaatiin wal qabates lammiileen Itoophiyaa iddoowwan garaagaraatti argaman gammachuu isaaniidha kan isaan ibsaa turanii jiraattonni magaalaa Finfinnees dadhabbiin keenya yeroo ammaa kana bu'aa buuseera waan ta'eef gammachuu qabna jechuun daandiitti bahuudhaan egaa kallattii garaagaraatiin miira isaanii kan isaan ibsachaa turan torban dabarsine kana keessaa kunis dhimma biroo Finfinneen keessummeessite keessaa isa tokko jira. Dhumarratti kan nuti argannu kaarnivaala goobee fi shinooyyeedha. Egaa barraa sababeeffachuun qeerroo fi qarreen Finfinnee keessa naanna'uudhaan goobee fi shinooyyee kan isaan argisiisaa turanii kun immoo dhaabbilee mootummaa miti mootummaa akkasumas namoota dhuunfaa bira deemuutiin kallattii garaagaraatiin weedduuwwan garaagaraatiin kan isaan sirbaa bashannanaa aadaa jiru kana argisiisaa turan torban dabarsine kana keessadha. Bakka deemanitti egaa maaddii fi mijuun garaagaraa qophaa'aa fi kan inni ture keessumaa kaayyoonsaa
maallaqa walitti qabu osoo hin taane sababoota garaagaraatiin aadaan kanaan dura dagatame bakkatti akka deebi'uuf akkasumas dhaloonni boodaan dhufu waa'ee aadaa isaa sirriitti beekee akka guddatuuf egaa karnivaalli goobee fi shinooyyee kun waggaa waggaadhaan kan inni geggeeffamu kunis Finfinneen egaa torban kana bal'inaan kanaan faayamteetu kan isheen oolte dhimma Finfinneen keessummeessite keessaa kunis dhimma birooti. Egaa magaalaan Finfinnee torbaniin dhimmoota gurguddoo garaagaraadha kan isheen keessummeessitu nutis isaan keessaa dhimmoota muraasa kana filannee kan isin biraan geenye isinis waan nu daawwattaniif galata qabdu horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.